السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورّوتا منتي براتي فالشمار كفون يجرى جرتو بقى جرتي نجي ربي سبحانه وتعالى نجا كنت قالت ربي بقى جرات لسنين جتشم بربادا هرفوا لك يانا كلفة إذا ما نقول إذا قفتي يومتي مدامي مدامي تي قافنيا تجهزو كلفة من دي ما مالف نجمدي beeku nan gammade hawwii bara dheeraa hawwiin kaayyoon karoorfadhe gaafa galma naa ga'u wanti yaade sun naaf milkaa'u inuma kolfaa deemaa zim jedhee kolfaa deema isa yeroo kaan uuruu dhiibaa deemu har'a yoo na waaman inuma kolfa an argin kokkolfee gale torbee lama gooteera garuu na biran geenye sapiraayiziin kuni sapiraayizii koo gammata duree irratti argitanii jirtu yookaan immoo tambalaliin hojjetadhee dhufe argitanii jirtu jechuudha. torbee lama ergi bitame garuu na biran geenye dafee na bira ga'uu dide maalifi bakkin hojjedhuu fi bakki inni bitame garagara waan ta'eef ani xiqqoo magaalaarraa gadi iddoomti jiru iyyuu magaalaadha garuu aanaa isaa jala jira. Aanaa riyaadii jala jira. Riyaadii magaalaa hin jiru ani riyaadii baadiyyaa isaa jira. Saniin booddee magaalaa guddicha keessa bitamee dhufe gabeettanii wanti kun amma dafee na bira ga'uu dide nama naa fuudhee dhufuun dhabee. Saniin booddee cinqee kaaboo gurbaan mana kanaallee achi hojjeta fiddee dhufti jedheeni mormora dhaabbadde jechuudha. Asumarraan inni har'as kaleessa sitti dawwala. Dhufta yoo dhufta sa'aatii meeqatti dhufta inuman cinqe. Saniin booddee sa'aatii akkasii gafadhee nan eeggadde balbala cufee kan yeroo itti dirima akka jara sirbutu jedhee balbala cufadheen eeggadde saniin booddee dhufee balbala rukutee jennaan dhaqeeffadhe beerreen jireen kunooti naan jedhe inni gaambeeku beektanii. Beeku akka kana ta'e hin argine nannosse maal ibboo itti mul'isu jarattee nannosse uffata jedheeni dibata faa mina naa bittee obboleetti kun naa bitee naa erge wanta kana saniin booddee isa martee naaf ergite saniif akkas ta'e sapiraayiziin kiyya waan yeroo hedduu yaadu waan inni nan bitadhee karoorsee qaata karoorse jechuudha. Qaata karoorse waan hin karoorse sana bakkaan naa ga'e jechuudha rabbiin na milkeesse jechuudha. Waaw! Kuraala kana xaxamee naa dhufe hedduun gammade kanaaf isitti agarsiifadha dhugaa rabbii. Kunoo feestaalii keessaa eeganii sun argisiisaa jechuudha. Maasha Allah tabaarakallah baga rabbis milkeesseedha. Warroonni namaa gammadu beektanii naaf gammadaa dhugaa rabbii. Wow, malah aku entah lupa atau iki salah. Argitani, masya Allah tabarakallah. Sama aja. Insaf di nasihat begitu, andurin bani. Wallahi andurin bani. Kena iPhone Pro Max. Kut aja. iPhone Pro Max. Kut aja jechu. Kana hin bitti jettanii yaaddu shaqaalaan mana madaami. Yaaddu dibeettu kunoo argitanii dhugaa rabbii 16 jechuudha. Barana ba'ee jechuudha. Moodela baranaati jechuudha kan hin bitadhe argitanii sanuu bareedu kuni kafarii isaati. Kafarii isaatti baasee sun argisiisa. Wallahi iddoo tokko gammadee jira. Badeen ilaale garuu tuttunnee iimeelii ganaa irratti badaa. YouTube illee ganaa irratti dabarsa waa hunda ganaa irratti hojjedha garuu banee ilaaleen jira. Chaarjii dhibba qabatee jira. Chaarjii guutamuusaa torbee lama hin banamne akkasumatti kaa'ee jira. Hin banee naan jedhee xixiqqaatti godhee obboleettii konnaa bitee naa ergee haa galatoomtu isheetti birrii ergadhee jennaan bittee naa ergite isheen magaalaa Riyaadii keessa jirti. Saniif kunoo orjinaala 16 jechuun moodela barana hojjetameedha. Baay'ee orjinaala bareedaadha. Argitanii jara maaliif hin dhossa beektu nannossa. Nannossa maaliif hin dhossa xiqqoon ulfaata. Isaan iyyuu hin qaban. Isaan darbee tokko qaba malee tokko hin qaban wallaahi. Akka inni itti ulfaatu maashaallah maa akkan ulfaata garuu kunoo mul'atu. Mul'atu waan inni
Ana gammachuu kolfa bodiisa. Ana durum biyya keessa sheer godhe warra. Gammachuu jechuun ani garuu itti wallaallee iimeeliis banuus nan beeka. Tokko fayyadama isaa hin beeku. Akka itti fayyadama isaa hin beektanii. Ani garuu tokkichuma bareen hin baree akkamittiin fayyadamtu. Namoota bitattan booda isin argisiisa. Wallaahi. Akkuma hin baneen inni seeniyanii garuu iimeelii baay'intiin hin banne siitingiin kunooti. Mul'atu na fakkaata. Siitingiin kunooti nan banaa jechuudha rakkoon tokko yoo hin jiru. Iimeelii irratti banadheennan kanuma waasaappiin naamee garbuufachuu waasaappiin barbaadu. Iimoolleen barbaadu silkiinni kun iyyuu asirra jira waan ta'eef kanaaf nan barbaachisu laaptooppii irra siin jira waan ta'eef nan barbaachisu. Kanaan yeroo viidiyoo waraabbachuu qofa viidiyoo qulqulluu fageenyarra viidiyoo waraaba jedhanii viidiyoo itti waraabbachuuf qofaafini bitadhee jechuudha. Wallahi hedduu tokko gabbade. Akkam baradu malkii isaa natu maraxate. Isaan malkii baay'ee naaf erganii gaafasii ani malkii kana maraxadhee jechuudha maaf turiitti qondufata. Inni duraanis kan fakkaatudha kafariin isaas kana baay'ee tokko bareeda. Namatti tolaa jechuudha. Akkam hin gammanne. Birrii isaa siniif immoo birrii isaa waraqaarraa sitti agarsiisa. Hin amantan waan ta'eef. Kana. Riyaala 5,550. Riyaala Suudii 5,550. Samtaan dhageessaniitti birrii Itoophiyaa birrii meeqa? Birrii Itoophiyaa 1,180 meeqa? 1,180 1,180 wa'ii jechuudha. 200 15,000 quudha. Irra gara bal kanaan dura 200 guutuu 15,000 hanqataa jechuudha. 15,000 saantima wayiiti. 200 Itoophiyaa. iPhone Pro Max 16 15 meeqa? Lakkuudha jaatti naaf hin galtu. Asirraa Arabiidhaan jira ka. Asirraa Arabiidhaan jira. Kan lakkoofsa bilbila isaanii irratti xaafanii jiru. Maashaallah tabarakallah waraqaa hojjennaa dhufee jira jechuudha. Waraqaa isaa hojjenni gatuun qabu maaliif kana sararatanyaa qabattee deemte nan harkaa butu wallahi mana kana nan dhos namni kana qabatee deemu jiru ani damoosa kiyya yaani anko damoosa ji'a lamaati ankuma 2,400 hojjedha. Riyaala 2,400 Suudii keessa namni riyaala 2,400 hojjetu jira. Riyaala 2,500 hin dhufee 100 jaartima baqarraan nu cabsiminaa min jennaani. Wallahi ta'anola jibadaan qabu dheetanii irraa cabsee fi jechuudha. Ergiin mana kaa dhufee waggaa 5 fi waggaa 5 guutee bakka Ramadanii dhufaara. Ramadanichi tokko jedhan dhufee waggaa 5 mana kana utuun ijaazaan bahin utuun raftiin fudhatiin utuun maaliin jedhin waggaa 5 guutuu mana tokko taa'ee dalagadhee jechuudha. Asitti waa hunda argadhe. Hummaa inni ijoo iPhone jedhaa kun waraqaa wayitii kun waraqaa iPhone kun immoo maanni bismaara wayitii. Kun ittiin baasu natti fakkaatan marfee isaati. Chaarjii isaa waan isin dhibu chaarjii saamsingii kanaa fudhata. Chaarjii saamsingii kanaa fudhata. Ani garuu kun kana wajjin bitama inni. Kana wajjin bitama kuni qobaatti naa bitan. Kana qobaatti naa bitanii garuu inni kana wajjin bitama. Earphone illee hin qabu. Earphone barbaadeen ture hin qabu. Garuu chaarjeriin isaa oriijinaala. Waan isin dhibu chaarjerii kanaa fudhata. Charging kuni Samsungidha. Samsungii fudhata ishee dhugaa rabbii waan nama garramu. Ani bakka yoo kana iPhone guyyoota balaashee minamni kan jira kanaafa adda adda kan kooti wajjin tokko miti jechuudha. Dhugaa rabbii kan kooti wajjin tokko miti. Shaanaan isaaniitiif shaanaan koo tokko miti garuu isa kana wajjin tokko ta'e. Samsungii fudhata kunoo. Wallahi kunoo Samsungii fudhata. Ajaa'iba. Gin oriijinaala waan ta'eef natti fakkaata. Kanaaf wanni Mali wallaale beektu cufuu wallaale. Indomee kadhaqe. Cufuu sana wallaale garuu nan baradha. Rakkoon jiru nan laala. Bakka tuqanii cufanis nan laala. Akkasii baga gammadanii iPhone Pro Max gammadee ka wallahi iddoo tokko gammadee dhugaa rabbii. Akkasii jara nan dhosaan viidiyoo qofatti waraabada. Suuraattiin ka'a khalaas. Allah lakkake na gammada ka inaaftonni jirtu
Kan inni naaftota jedhee fi isinitti dhaga'amuu danda'a namoota tokko tokko. Namoota tokko tokkotu maal jedha beektu ani yuutuubii akkuma beekamu yuutuubii sadii irra hojjechaa jira. Walfaana yuutuubii sadii walfaana deemsisuutti jira jechuudha. Biiquun sa'aatii xiqqaatu iyyuu malee birrii tokko birrii lama yoonaa kaffalee qallii miti jechuudha. Sanii fi amma kaa maal seetan ani haadha hiyyeessaa gargaara ani nama rakkataa gargaara jennaanitu ati ofiyyuu hin dandeenyeetu nama gargaarta ofii keetiyyuu mana madaamii keessa jirtaadha. Nama lama sadii irra deddeemanii koomentii naa barreessanii jechuudha. Ani of danda'een jira. Ani kan inni ittiin of danda'ee jiru fayyaa qaba. Fayyaa waan hin qabuuf mana madaamii keessa hojjetachaa jira. Kan fayyaa hin qabne yookaanis immoo kan intala hin qabne, kan ilma hin qabne, kan waan nyaatan waan dhugan hin qabnetu jira. Isaanii fi haadha ta'ee fi isaaniif immoo obboleettii abbaa ta'ee fi bakka hundumaattiyyuu birrii tokko birrii lama yuutuuba kanarraa argadhu yeroo itti boqonnaa kootii dalagu isaaniif kennaan jedhe malee anis mana namaa keessa dalagaa jira. Garuu mana namaa keessa jiraadhe fayyaa waan hin qabuuf hin dalagachaa jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Shukuriin kan isaati. Fayyaa waan hin qabuuf warra fayyaa hin qabnetu immoo jira. Ani haadha koo kan hin gargaaruu fi obbolaa koo kan hin gargaaruu fi waan hin fayyaa qabuufi. Otoo ani hin jiraanne haati koo bakkeetti haftii jechuudha. Otoo ani hin jiraanne haati koo nama kan biraa deemtee kadhattii jechuudha. Waan ana qabduufitu ani ishee gargaaraa jechuudha. Isheenis akkuma warroota kaanii deemtee kadhachuuf maltii jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaani ani immoo isaanii fi birrii tokkos birrii lama sargadhu ashaboollee waan ittiin bitatanii biddeen ija tokkollee qalbii miti waan ittiin bitatanii jedheetani kan yeroo boqonnaa kootii asumaa hasiif waliin dha'ee hojjedhu jechuudha. Silaa na guddisuu qabdu malee na xiqqeessuu hin qabdan. Kanaaf inaaftota isiniin jedhee jechuudha. Ijoollee kanaan dura wajjin garee guddina Oromoo keessa turretu feekiidhaan dhufee na arrabsaa jechuudha. Ani isin biraa jijjiirameen jira. Argitee? Seenaa namaa kan jijjiiru Rabbi namatti hin darbin namatti hin morin waan gaarii namaaf yaadi malee waan badaa namatti hin yaadinii jechuudha. Jireenya kee keessatti gaarii namaaf hawwi malee waan badaa namaaf hin hawwin. Maaliif kan seenaa kee jijjiiru Rabbi tokkicha qofadha jechuudha. Kan seenaa kee jijjiiru waaqa isatti itti amante isatti na jiraachisa hagayyoo naa isatu naa wajjin jira jettee kan itti amante isa gabbartu qofadha. Kani si jiraachisu jechuudha. Kanillee si guddisuu jechuudha. Kara hundumaan iyyuu Rabbiin na milkeesse alhamdulillah. Waa hundaan na milkeessee jira. Bitattanii jirtu isin ijoollee garee guddina Oromoo jirtu allaachuun dee. Mee namumti tokko warroonni na arrabsan keessaa namumti tokko namaa ifoonii bitattan jirtu. Waan hin gara laafessa ta'e ani of hin jaju Rabbiin iyyuu na beeka waan ta'eef gara laafessa ta'e isin gargaaraa ture. Akka koo guddadhaa jedhee isin gargaaraa ture isin dhuftanii koomentiidhaan na arrabsitanii kunoo kan koo ammallee ooluma namni riyaala 5,500 suudiitiin bita jedhee yaadu hin jiru. Ana garuu Rabbi fayyaa naa kennee na milkeessee hojiin hojjedhu madaamii koo jaartii nagaa naa godhee anillee akka mala kootiitti na dandeessee akka mala seetitti isee danda'ee isee obsee cimee dubartii cimtuu ta'e jechuudha. Waa hunda guuttadheen jira bakka waan hin barbaadu tokkollee hin qabu jechuudha addunyaa kanarra. Waan hin fedhe guuttadhee jira. Mana jaarradhee meeshaa madaamiin bitattee meeshaa mana madaamii keessa guutummaatti gashee jechuudha. Har'allee kaleessallee meeshaa gashadheen jira biyya alaa kanarraa. Inni immoo garaa na guba. Kaargoo bichaa birrii 50 na gaafatanii jechuudha. Meeshaa addisii galchee bindilimsii bichaa bindilimsii isa noormaalii kana fakkaatu kunoo isa kana fakkaatu hiyyeessotaaf hin kenna jedhee bindilimsii 6 gashee harakaata minaamina bindilimsii 7-8 akkasin gashee birrii 50 na gaafatan uffata mucaa uffata kan kuwaa tokko caamma originaala qofan isaan mana madaamii keessa taa'ee bijaama kana uffadhu caamma biraandii maal kana fakkaatuun gashadhee jechuudha. Dhugaa Rabbii kaleessa kunoo birrii 50 Itoophiyaa na gaafatanii jechuudha kaargoo. Waan godhuun qabu nan baasee maaliif uffati aaraadha jedhanii waan itti cicciramullee waan addisii kana itti ciraniiru garuu nuffatamni takka waan hundumtiyyuu haaraadha. Isaniyyuu immoo uffatichi biraandii wanti bite hundisaa biraandii meeshaan asii gashadhallee jechuudha biraandii. Hatta ani lambaa mana madaamii keessaan galfadhee jechuudha beektutti abbaari mootii lambaa abbaari mootiin galfadhee jechuudha. Eenyuun na gargaara Rabbi. Sababii isin na arrabsitaniif sababii isin na xiqqeessitaniif inni immoo olla qabee jechuudha. Argitanii kana birrii 200 Itoophiyaatiin hin bittu hin bittani. Kanaafuu jechuudha
na arraf isin warri na arrafsitanii warri na xiqqeessitan achuma jirtu. Anko ammoo olum ani isin na arrabsu isin hin xiqqeessu isin illee hin tuffadhu. Akka guddadhe kana akka rabbiin na guddise kana rabbiin ammallee isin haa guddisu. Akka mala keessaniitti akka yaada keessaniitti rabbiin isin haa guddisu jechuudha. Haala qalaqqaqee baqaanyal. Deemee yuutuubii tokko irratti viidiyoo dalaga dhugaa rabbii. Achirrallee hin jirti kan na guddatee nan agarsiifadha. Haa gubattu dhiisaa diinni koo maaliif ijoo waan hin gaarii namaaf yaaduttitu na arrabsu jechuudha. Mee ijoollee goree guddina Oromoo jirtu hunda keessan nan beeka bitattanii. Inti nan raanfadhe wanni bitadhe deengadda immoo maanni saatii birrii qofa saatii waynee fagoo jiran guyyaa bira siitti agarsiisa saatii birrii bitadhe siitti argisiifne raanfadhe waa xixiqqoo akkasii argisiisuun jaalladhu. Argitanii tuka ganaa gubattan mallee ishii baay'ee galatuma ulfaadhaa isinin jaalladha ishii hunda keessaniyyuu.